Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa warraaqsi dinagdee Oromoo waggaa 6 dura labsame osoo hin milkaa'in hafuun qeeqa guddaa uumee jira. Pirojektoonni warraaqsa dinagdee Oromoo ittiin gabbisuuf karoorfaman hedduun hojiin ala ta'uun hedduun maqaa isaanii irraa jijjiiruun qeeqa guddaa uumee jira. Komii guddaa hawaasa bal'aa biraa kaasee jira. Dabalata oduu kana qabna. Oduu oolmaa Oromiyaatiin waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Wallootti injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata oduu kanallee qabna. Oduu biyya alaatiin lolli Iraanii fi Israa'el itti fufee jira. Miidhaa guddaas dhaqqabsiisaa jira. Yaaddoo fi sodaa guddaas ta'ee jira. Dabalata isallee qabna. Guutuu oduu wajjin ka turan bariisoo ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Warraaqsi dinagdee Oromoo waggaa 6 dura labsame sadarkaa hamaa irra kan jiranii fi bu'aa buusuu dhabuun isaanii qeeqa guddaa uumee jira. Kaayyoon warraaqsa dinagdee Oromoo kun uummata Oromoo barootaaf dinagdee irraa moggaafame yookaan dhiibame dinagdeedhaan cimsuudhaaf waggaa 6 dura warraaqsi dinagdee barbaachisaa jedhamee warraaqsi dinagdee Oromoo labsamee ture. Gabaabamatti uummata Oromoo dinagdeedhaan cimsuuf ture. Ta'ullee warraaqsi dinagdee Oromoo labsame kun yeroo sanatti hedduutti hawwii horus harki caalaan isaa akka yaadametti osoo hin deemin hafee jira jechuudhaan hedduun cimsanii qeeqanii jiru. Hanga barbaadame hin deemamne jechuu qofa osoo hin taane hedduun isaanii hojii dhaabuun kan manca'anis yookaan kan badanis akka jiran himamaa jira. Qaamni warraaqsa dinagdee Oromoo kun pirojektoota hedduu kan hammateedha. Kanneen keessaa pirojektiin damee geejjibaa tokko yoo ta'u innis waldaa aksiyoona hedduu kan of keessatti hammateedha. Isaanin keessaa waldaan aksiyoona geejjibaa Odaa Baasii fi waldaan aksiyoona geejjibaa Gadaa Baasii kan keessatti argaman yoo ta'u waldaan kunneen yeroo kanatti kasaaraa hamaaf kan saaxilamanii fi hanga sadarkaa baduu irra kan ga'an akka ta'es himamee jira. Inni kunis rakkoo hoggansaatiin gufate jechuudhaan warri keessa beekan qeeqanii jiru. Waldaan aksiyoona geejjiba Gadaa Baasii konkolaattonni fe'umsa yookaan geejjiba namaatiif bitaman faayidaan ala ta'uun dhagahamee jira. Kanneen geejjiba namaa hojii dhaabuun yeroo ammaa kana kanneen meeshaalee fe'an qofatu hojjetaa jira jedhamee jira. Gadaa Baasii caccabsanii erga fixanii booda ka hafte baasii 18 carataa baasuudhaan warra biraatti gurguranii jiru jedhamee jira. Bu'aa hojii baasa kanaatiin argame kaabineen nyaatee fixuudhaan waan meeshaa jijjiirraa ittiin bitan faayidaa ofiitiif oolchuudhaan yeroo ammaa kanatti kan hafan carataadhaan gurguramanii jiru jedhamee jira. Baasota Gadaa Baasii jedhu kana maqaa isaa jijjiiruun Habashaa Baasii jechuudhaan yeroo ammaa kana ittiin hojjetataa jiru jedhamee jira. Kun immoo maaliif ta'e jechuudhaan dubbii ijoo fi qeeqa guddaa kaase ta'ee jira. Waldaan aksiyoona geejjibaa Odaa Baasiis haaluma wal fakkaatuun rakkoo hamaan liqinfamuun himamee jira. Waldaan aksiyoona geejjibaa Odaa Baasii yeroo jalqabaatiif baasota 50 galchee kan ture yoo ta'u Odaa Baasii yeroo sanatti konkolaattota sadarkaa eeggatan galchee kan ture yoo ta'u yeroo ammaa kana rakkoo hoggansaatiin waldaayichi akka dadhabe yookaan garmalee dadhabuun himamee jira. Baasota 50 yeroo sangalaan keessaa kan amma hojiirra jiran 10 hanga 15 kan hin caalle jedhamee jira. Rakkoo isaan mudateen hedduun isaanii kan dhaabbatan akka ta'e beekamee jira. Gara biraatiin immoo pirojektoonni karoora qaama warraaqsa dinagdee Oromoo keessa turan kan biraa waldaa aksiyoona ijaarsaa waldaa aksiyoona Abbaa Bunaa kan jedhaman yoo ta'an isaan kunniinis karoora keessatti kan hammataman turan garuu milkaa'ina hin agarsiifne jedhamee jira. Inni biraa pirojektiin qaama warraaqsa dinagdee Oromoo kan ta'e warshaa dhugaatii keenya kan jedhu yoo ta'u Shawaa Lixaa Aanaa Danditti waggaa 6 dura jalqabamee har'a eebbifamee jira. Warshaan kun birrii biiliyoona 22 oliin lafa hektaara 110 irratti kan ijaarame yoo ta'u guyyaa har'aa eebbaa ga'uun isaa immoo waan jajjabeeffamuu qabu jechuudhaan hedduun yaada jajjabeessaa yookaan deeggarsaa kennanii jiru. Sirna eebbaa kanarratti pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee aangaa'onni mootummaa federaalaa hedduun argamanii jiru. Kun akkuma jirtu ta'ee pirojektoota hafan
kan hin milkaa'in yookaan kan gufatan milkaa'ina isaaniitiif hojjetuun mootummaarraa ni eegama jechuudhaan yaada kan kennanis hedduudha. Akkasumas waamichas taasisanii jiru. Faallaa kana immoo yaada addaa kan kennanis jiru. Yaadni addaa kenname mootummaan pirojektoota kana kan dadhabsiiseef itti yaadee akka ta'e kan shakkanis yookaan ija shakkiitiin kan laalanis hedduudha. Sababni isaan dhiyeessanis mootummaan waggaa 6 oliif maqaa hin taane itti maxxansuun Oromoo qabeenyi inni horateeyyuu irraa mancaasaa ture. Kaan gubuudhaan, kaan saamsisuudhaan, kan hafe mancaasisiisuun yookaan mancaasu Oromoon akka diinagdeen dadhabu taasisaa osoo jiru mootummaan Oromoo diinagdeedhaan cimsuuf hojjeta jedhamee eeguun gowwummaadha kan jedhanis jiran. Oduun itti aanu kaaba Oromiyaa godina Wallootti waraanni bilisummaa Oromoo caasaalee humna waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo argatu beeksisee jira. Godina Walloo aanaa baatetti waraanni bilisummaa Oromoo poolisoota, milishoota fi akkasumas kaabinee mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa qaama fi lubbuu irratti dhaqqabsiisuu odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Haleellaa irratti raawwatameen hedduun madaanii, hedduun immoo addunyaa kanarraa godaanuudhaan 5 kan ta'an immoo baaraguudhaan erga baqattee booda eessa akka seenan wallaalamee jira. Hanga ammaatti soqamaa yookaan barbaadamaa kan jiran akka ta'es odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Oduun itti aanu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Haaluma kana Gujii Lixaa aanaa Galaana ganda Dhammee fi ganda Calbeessaa irraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 2 hidhannoo guutuu wajjin mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Oduun inni biraa immoo waraanni bilisummaa Oromoo doktoroota haaraa eebbisuu beeksisee jira. Doktoroota haaraa yeroo dheeraaf ogummaa fayyaa akkasumas barnoota garagaraatiif yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa ture haala ho'aan yookaan sirna ho'aan eebbisuu isaa beeksisee jira. Oduu biyya alaatiin lolli Israa'elii fi Iraan guyyaa lammaffaaf itti fufee jira. Haleellaa dabareen walirratti raawwataniin gama lamaaniyyuu miidhaa walirratti dhaqqabsiisuun yookaan immoo walirratti dhaqqabsiisaa jiraachuun himamaa jira. Israa'el humna qilleensaatiin, Iraan immoo misaa'ila baalastikiin haleellaa walirratti raawwatan cimsanii itti fufanii jiru. Halkan edaas haleellaa walirratti raawwatanii jiru. Haleellaa halkan edaa walirratti raawwataniinis gama lamaanirraayyuu miidhaan dhaqqabee jira. Israa'el illee kuusaa boba'aa Iraan yoo haleeltu miidhaa guddaa akka dhaqqabsiifte dhagahamee jira. Akkasumas Iraanis haleellaa magaalota Israa'el irratti raawwattee miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun dhagahamee jira. Haleellaa magaalaa Israa'el Haifaa kaaba Israa'elitti argamtu irratti raawwatteen miidhaa guddaa akka dhaqqabsiiftee fi akkasumas haleellaa magaalaa tanatti raawwatteen kuusaa boba'aa irratti miidhaa akka dhaqqabsiiftes dhagahamee jira. Haleellaa halkan edaa Iraan raawwatte humna waloo yookaan humna ittisa waloo Ameerikaa, UK, Faransaay fi Israa'el waliin ta'uudhaan qolatanis guutumaan guutuutti dhaabuu hin dandeenye. Haalli lola edaa immoo kan haleellaan edaa itti raawwate immoo akkaan ulfaataa ta'uu irraa kan ka'e Israa'el Ameerikaan ittisuu qofa osoo hin taane gama tarkaanfii fudhatutti ce'uudhaan Israa'el cinaa dhaabbatuudhaan Iraan irratti haleellaa akka raawwattu kan gaafatte akka ta'e Times of Israa'el kan ibse yoo ta'u, Ameerikaan immoo waamicha Israa'el taasifteef kana osoo hin fudhatin akka hambiftes gaazexaan Times of Israa'el jedhamu kun ibsee jira. Ameerikaan ammatti kallattiidhaan lolatti seenuu hin barbaaddu jechuudhaan deebiin kan deebi'e akka ta'es himamee jira. Lolli itti fufee jira. Lola guyyaa 2 qofaan miidhaan guddaan gama lamaanirraayyuu akka dhaqqabe BBC'n ibsee jira. Haleellaa halkan edaa Israa'el Iraan irratti raawwatteen lafee dugdaa diinagdee Iraan kan ta'e kuusan boba'aa miidhaan akka irratti dhaqqabe beekamee jira. Haleellaa Iraan Israa'el irratti raawwatteenis akkasuma magaalonni Israa'el miidhaan irratti dhaqqabee jira. Gamoodhaan hedduun jiganii jiru. Akkasumas kuusaa boba'aa irrattis haleellaa raawwatameen miidhaan akka irratti dhaqqabe odeeffannoon gamasirraa baatee ibsitee jirti. Lolli itti fufuun kun immoo addunyaaf yaaddoo guddaa ta'ee jira. Yaaddoo guddaa bira dabruudhaan sodaa guddaas uumee jira. Addunyaan lola kanarratti garee uumuu dandeetti jechuudhaan garee uumuudhaan kun gara Israa'el kun gara Iraan goruudhaan lola hamatti seenuun ni danda'ama jechuudhaan tilmaamamee jira. Gaafsan immoo lolli lola addunyaa sadaffataa. Lola addunyaa sadaffaa ta'a jechuun immoo addunyaa tana kan galaafatuu fi balaa hamaaf kan saaxilu akka ta'e tilmaamamee jira. Sababni isaas lolli lola niikuleeraa ta'uu danda'a. Lola niikuleeraa ta'e taanaan immoo addunyaa tanaa fi balaa hamaa gadi fidee dhufa jedhamee jira.
Kanaaf lolli kun asumatti osoo dhaabbate yookaan dhaabbatuu qaba jechuudhaan xiinxaltoota fi akkasumas abbootiin siyaasaa addunyaa watwaataa jiru. Ammatti immoo yaaddoo hamaa akka ta'e tarkaanfii Iraanii fudhadha jetteedha. Innis lafee dugdaa sochii diinagdee addunyaa kan ta'e sarara Hormuz ni cufa jettee jirti. Sararri garba Hormuz kun immoo cufame taanaan diinagdeen addunyaa qaala'insa hamaaf saaxilamuu danda'a jechuudhaan tilmaamni kaa'amee jira. Hundumaafuu addunyaan tun nagaa barbaaddi. Nagaa buusuun immoo waan filannoo hin qabne. Gama lamaaniyyuu itti yaadamee akka addunyaatti nagaa buusuun immoo murteessaadha. Nutis kanuma jenna. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.